Har'as guyyaa lamaffaa terminoloojiisin forex tradingii keessatti beekuu qabdan jedhu qabadde isiniif dhufeera. Isaanis bid, askii fi spread kan jedhaman yoo ta'u forex tradingii keessatti yeroo hundarra deddeebitanii kan fayyadamtanidha. Kanaaf beekuu isin barbaachisa. Viidiyoo kana subscribe gochuun amma dhumatti ilaaluun dagatina. Jalqaba irratti kan ilaallu bid kan jedhudha. Forex keessatti bid jechuun yoo ati currency pair gurgurtutti gatii marketiin yookiin immoo brookeriin ittiin sirraa bituu jechuudha. Kanaaf yeroo gurguruuf deemtu bid priceidhaan gurgurta. Brookeriin ati itti fayyadamtee gurgurtu immoo gatii bid priceidhaan sirraa bita. Bid pricing yeroo hunda harka bitaa yookiin immoo left side currency pair irratti kan argamudha. Fakkeenyaaf gatii marketiin amma irra jiru kan euro USD 1.1050/1.1052 irra jira yoo ta'e 1.1050 left side pair currency irra kan jiru kun BD kan jedhamudha jechuudha. Innis immoo gatii ittiin euroon gurguramudha jechuudha yookaan gatii ittiin euro gurguruu dandeessudha jechuudha. Lammaffaa irratti kan ilaallu immoo ask kan jedhu yoo ta'u askiin forex trading keessatti yeroo ati currency pair bittutti gatii marketiin yookiin immoo brookeriin ittiin sitti gurguruu jechuudha. Kanaaf yeroo bituuf deemtu ask priceidhaan kan bittu yoo ta'u brookeriin ati fayyadamtee bittu immoo gatii ask priceidhaan sitti gurguraa jechuudha. Akkuma bid pricing left side yookiin immoo harka bitaa irratti kan argamu yoo ta'u ask pricing immoo right side yookiin immoo harka mirgaa currency pair irratti kan argamudha. Fakkeenyaaf marketiin sa'aatii ammaa kanarratti kan euro USD 1.1050/1.1052 irra kan jiru yoo ta'e 1.1052 harka mirgaa currency pair kanarratti kan argamudha. Kanaaf ask kan jedhamu sanadha jechuudha. Innis immoo gatii ittiin euroon bitamudha yookiin immoo gatii ittiin ati euro bituu dandeessudha jechuudha. Walumaa galatti bidiin gatii ittiin gurgurtu yoo ta'u askiin immoo gatii ittiin bittu jechuudha. As kanatti wanti isin hubachuu qabdan bid price fi ask price ilaaluu qabdan. Innis bid pricing gatii itti marketiin yookiin immoo brookeriin itti fayyadamtu base currency ittiin sirraa bituu barbaadudha. Kanaaf currency pair gurguruu yeroo barbaaddutti bid priceidhaan gurgurtaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo ask price kan jedhudha. Innis immoo gatii itti marketii yookiin brookerii itti fayyadamtu base currency ittiin sitti gurguruu barbaadudha. Kanaaf currency pair bituu yeroo barbaaddutti ask priceidhaan bittaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma armaan olitti ilaalletti gatiin marketii sa'aatii ammaa kan euro USD 1.1050/1.1052 irra jira yoo ta'e bidiin 1.1050 dha jechuudha. Innis immoo gatii ati ittiin euro gurguruu dandeessudha jechuudha. Askiin immoo 1.1052 yoo ta'u innis gatii ati ittiin euro bituu dandeessudha jechuudha. Dhumarratti kan ilaallu spread kan jedhu yoo ta'u innis immoo garaagarummaa termoota garaagaraatti ilaalla askii fi bid gidduu jirudha jechuudha. Formulaadhaan spread is equal to ask minus bid kan jennu yoo ta'u fakkeenyaaf akkuma armaan olitti ilaalle marketiin sa'aatii ammaa kanatti kan euro USD 1.1050/1.1052 irra jira kan jennu yoo ta'e bidiin keenya 1.1050 ta'a. Askiin keenya immoo 1.1052 ta'a jechuudha. Kanaaf spreadiin immoo garaagarummaa askii fi bidii jidduu jirudha waan jenneef 1.1052 askii keenya minus 1.1050 bidii keenya ta'a jechuudha. Innis garaagarummaan gidduu isaanii jiru 0.0002 ta'a jechuudha. Walumaa galatti spread jechuun baasii daldala kee yookiin immoo commission ati kaffaltu jechuudha. Innis market execute gochuuf yookiin immoo buy yookiin sell galuudhaaf brookeri ati fayyadamtu sun commission inni si kaffalchiisfatu jechuudha. Yeroo spreadin xiqqaa ta'e gatii ittiin daldala seenuuf kaffaltu yookiin immoo commission sun ni xiqqaata. Kanaaf brookeriin spread xiqqaa qabu daldaltootaaf filatamaa ta'a. Xumura irratti wanti isin beekuu qabdan bidiin gatii ittiin gurgurtu askiin gatii ati ittiin bittu spreadiin immoo garaagarummaa bidii fi askii gidduu jiru yookiin immoo baasii daldalaaf taasisu yookiin immoo commission ati brookerii sanaaf kaffaltu ta'uusaa adda baafachuu danda'uu qabdu. Salphaadhumatti ati askii irratti kan bittu yoo ta'u bidii irratti immoo ni gurgurtaa jechuudha. Spreadiin immoo baasii kee akka ta'e beekuun dirqama ta'a.
Gara fuulduraatti fuul koorsii qabadee waan dhufaa jiruuf subscribe gochuun mallattoo bilbilaa kana cuqaasuun maatii naaf ta'uu hin dagatinaa.